Tole egaa ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota chaanaalii Barsiisaa Jamaal. Har'aas deebinee dhufnee jirraa barnoota herregaa kutaa 8ffaa gilgaala 2.5 deebii gilgaala 2.5tiis mee tole egaa waliin haa ilaallu. Gaafiin tokkoffaan kiyyubii lakkoofsa raashinaalii armaan gadii barbaadi jedha. Tole egaa kiyyubii jechuun kiyyubii lakkoofsa raashinaalii jechuun lakkoofsa mataa isaatiin si'a 3 baay'isuu jechuudha. Kana jechuunis negeetiiva 6 mataa isaatiin si'a 3 yoo baay'ifnu egaa negeetiiva 6 mataa isaatiin si'a 3 baay'isuu jechuun negeetiiva 6 baay'isuu negeetiiva 6 baay'isuu negeetiiva 6 jechuunis maal nuu kennaa? Negeetiiva 216 nuu kennaa jechuudha. Kana jechuunis kiyyubii negeetiiva 6 jechuudha. Kiyyubii negeetiiva 6 jechuudha. Egaa inni itti aanu baarrattis akkasuma kiyyubii lakkoofsa kiyyubii 12ti. Kiyyubii 12tis yoo barbaannu egaa 12 kiyyubii jechuun 12 si'a 3 mataa isaatiin baay'isuu jechuudha. 12 si'a 3 mataa isaatiin yoo baay'ifnus meeqa argannaa? 1728 argannaa. 1728 arganna. Kana jechuun kiyyubii 12ti jechuudha. Kiyyubii 12ti jechuudha. Caarratti akkasumallee kiyyubii 2 jala 3ti. Kiyyubii 2 jala 3 gaafa barbaannu 2 baay'isuu 2 jala 3 baay'isuu 3 wal qixa ni ta'a 8 jala 27ti jechuudha. 8 jala 27ti. Kana jechuun kiyyubii 2 jala 3ti jechuudha. Kiyyubii 2 jala 3 maal ta'a? 8 jala 28 ta'a. Akkasuma kiyyubii negeetiiva 5 jala 6ti. Kiyyubii negeetiiva 5 jala 6 kiyyubii negeetiiva 5 jala 6 jechuun negeetiiva 5 jala 6 kana si'a 3 mataa isaatiin baay'isuu jechuudha. Negeetiiva 5 baay'isuu negeetiiva 5 baay'isuu negeetiiva 5 jala 6 baay'isuu 6ti. Kunis wal qixa meeqa ta'a? Negeetiiva 125 jala 216 ta'a jechuudha. 216 ta'a. Maaliif yoo jenne negeetiivni 5 si'a 3 mataa isaatiin yoo baay'atu negeetiiva 125 ta'a. Akkasumallee 6 si'a 3 mataa isaatiin yoo baay'atu 216 nuuf kenna waan ta'eef inni itti aanu duwwaa takka kiyyubii godhi 6. Kana jechuun karaa biraa takka jala 1000 kiyyubii jechuudha. Takka jala 1000 kiyyubii gaafa goonu takka kiyyubii jechuun yeroo hundaa'u takkuma ta'a. Takka kiyyubiin takkuma ta'a.
jalatti ammoo kuma takka kiyubii jechuun ammoo kuma takka kiyubii godhi jechuun kuma takka kiyubii kanaa qoftiin meeqa ta'a? Kuma takka kiyubii godhi jechuun bileena takka ta'a jechuudha. 0 takka 2 3 4 5 6 7 8 9 0 kan of jalaa qabu ta'a jechuudha. Takka kiyubii jechuun kana jechuun takka hiruu biliyeena takkaa jechuudha. Takka hiruu biliyeena takkaa jechuun maal ta'a? Duwwaa tuqaa duwwaa takka 2 3 takka 2 3 takka akka kana ta'a jechuudha. Duwwaa tuqaa duwwaa tuqaa booddee duwwaan 8 fi takka jira jechuudha. Kana jechuun takka jala biliyeena takkaa jechuudha. Kunis kiyubii duwwaa tuqaa duwwaa takkaa isa jedhuuf ta'a. Inni itti aanu immoo kiyubii negatiivaa 8ti. Negatiiva 8 kiyubii godhi jechuun negatiiva 8 kana si'a 3 mataa isaatiin baay'isi jechuudha. Si'a 3 mataa isaatiin negatiiva 8 gaafa baay'ifnu negatiiva 512 nuuf fida jechuudha. Negatiiva 512 dhufa. Akkasumallee inni itti aanu gaarratti kiyubii duwwaa tuqaa 2 duwwaa tuqaa 2 kiyubii duwwaa tuqaa 2 jechuun duwwaa tuqaa 2 mataa isaatiin si'a 3 baay'isi jechuudha. Duwwaa tuqaa 2 baay'isuu duwwaa tuqaa 2 mataa isaatiin si'a 3 baay'isi jechuudha. Innis maal nuu fida? Duwwaa tuqaa duwwaa takka 5 6 2 5 kana nuu fida. Akkasumas inni itti aanee jiru kiyubii 10 takkaati. 10 takka kiyubii 10 takkaati yookiin 10 takka mataa isaatiin si'a 3 baay'isi jechuudha. 10 takka baay'isuu 10 takka baay'isuu 10 takka innis maal nuu kenna? 1330 takka nuu kenna jechuudha. Inni itti aanee jiru gaaffii lammaffaa yoo daleenyu gaaffii lammaffaan immoo maal jedha? Kamtuu kiyubii sirriitii yookiin kamtuu kiyubii sirrii miti kan jedhudha. Egaa irratti yoo laalle 343 kanaas maaltu nuuf fide? 7 paaworii 3 yookiin 7 baay'isuu 7tiitu 343 kana nuu kenna jechuudha. Kanaaf kiyubii sirriiti jennaan. 343 kiyubii sirriiti. Akkasuma 1,024 kiyubii sirriiti kan jedhuuf kiyubii sirrii miti. Kiyubii sirrii hin ta'u. Sababni isaa 1,024 kana kan nuuf kennu 8 baay'isuu 8 si'a 3 baay'isuu
8 kiyubii baay'isuu lamaati jechuudha. 8 kiyubii baay'isuu lamaatiitu 1024 nuuf kenna. Amma asirratti 8 si'a 3 deebi'ee yookiin 8 kiyubiidha. 2 immoo si'a takka qofa jira waan ta'eef osoo lamaa kunis akkuma 8 kiyubii ta'etti 2 illee kiyubii ta'ee 2 fi 8 yoo wal baay'ises 16 ta'a. 16 kiyubii ta'a jechuudha. Akkana jechuun osoo akka kanaa nuuf ta'e kiyubii sirrii ta'a. Garuu amma immoo kiyubii sirrii ta'uu hin danda'u. Kiyubii sirrii ta'uu hin danda'u. Inni itti aanu caarratti 496. 496 kiyubii sirriiti. Eeyyeen kiyubii sirriiti jechuudhaaf 496 kana kan nuuf kennu 16 baay'isuu 16 jechuudha. Kana jechuun 16 si'a 3 mataa isaatiin baay'isuu fi 16 kiyubiitu 496 nuuf kennaa jechuudha. Kanaaf innis kiyubii sirriiti. Kiyubii sirrii 16 kiyubiitutu 496 nuuf kenna waan ta'eef kiyubii sirriiti jennaani. Inni itti aanu daarratti yoo fudhanne daarratti 11,000 fi 592 10,590 kiyubii sirriiti jedha. 10,590 kiyubii sirriiti. Eeyyeen kiyubii sirriiti. Sababni isaa 48 si'a 3 mataa isaatii yoo baay'ate yookiin 48 kiyubiin maal nuu kennaa? 10,592 kana nuu kenna. Kanaas 48 baay'isuu 48 baay'isuu 48 kiyubiin wal qixa ni ta'a. 1,100 fi 10,592 nuuf kennaa jechuudha. Kanaaf kiyubii sirriiti jechuudha. 1,100 fi 10,591 kiyubii sirriiti jennaani. Inni itti aanus irratti yoo fudhanne 54 kiyubii sirriiti kan jedhudha. Egaa 54 kiyubii sirrii miti. Sababni isaa kiyubii sirrii miti kan nuti jennu 30 kiyubii baay'isuu lamaatiitu kana nuuf kenna. Egaa as keessatti 30 kiyubii baay'isuu lamaatiitu 54 kana nuuf kennaa. 54 nuuf kennaa. Egaa 30 kiyubii jechuun mataa isaatti 30 kiyubii jechuun 30 baay'isuu 30 jechuudha. Innis maal ta'a? 27 ta'a. 27 kana baay'isuu lamaa yoo jenne 54 nuuf kenna jechuudha. Kanaafuu osoo lamaa kun itti dabalamuu baate kiyubii sirrii ta'a jechuudha. Osoo lamatti dabalamuu baate 30 kiyubii qoftiin kiyubii
sirrii ta'a jechuudha. Maaliif 30 kiiyubii yoo jenne maal nuu kenna? 27,000 nuu kenna waan ta'eef. Garuu ammoo isa kana deebinee lamaan yoo baay'ifne jechuun 54,000 nuu kenna waan ta'eef yeroo kana kiiyubii sirrii ta'uu hin danda'u. Kanaafuu kiiyubii sirrii miti. 54,000 jechuun kiiyubii sirrii miti jechuudha. Inni itti aanu lakkoofsi armaan gadi kenname kun yoonii fi meeqaan baay'ate kiiyubii sirrii ta'uu danda'a kan jedhudha. 243 kun yoo meeqaan baay'ate kiiyubii sirrii ta'uu danda'a jedha. Kana jechuun 243 mataa isaatti gaafa lakkoofsa hoobxiitiin diddiriirsinu sadii baay'isuu sadii ta'a. Sadii bakka shanii ta'a jechuudha. Sadii bakka shanii kan waliin baay'ate kuni egaa asirratti amma osoo sadiin asitti deddeebi'e kun takka, lama, sadii, afur, shan katee jiru kun asiin sadiin biraa takka dabalamtee kophatti asirraa kaasee hanga asitti sadeen kunis sadii kiiyubii ta'a. Kunilleen sadii kiiyubii ta'a. Sadii kiiyubii baay'isuu sadii kiiyubii ta'a jechuudha. Yeroo kanatti sadii kiiyubii jechuun asitti maal goona? Sadii baay'isuu sadii ol kiiyubii jennaa. Sadii baay'isuu sadii sagal kiiyubii ta'a jechuudha. Yeroo kanatti amma kiiyubii sirriiti. Garuu kiiyubii sirrii kana ta'uuf maal isa barbaachisaa? Sadiin kuni 6 ta'uu isa barbaachisaa jechuudha. Kanaaf dhumarratti sadii baay'isuu sadii jennee sadii asiin dabalachuu qabaa jechuudha kiiyubii sirrii ta'uudhaaf. Kan jechaa jirus kanuma. Kiiyubii sirrii ta'uudhaaf sadii ittiin baay'isuu qabna jechuudha. Akkasuma baarratti 256 256 kunis gaafa diddiriirsamu lakkoofsa hoobxiitiin gaafa diddiriirfamu lamaa bakka 8 yookiin lamaa paaworii 8 ta'a. 256 jechuun 2 paaworii 8 ta'a. 2 paaworii 8. Egaa asumatti gaan isa kana kiiyubii sirrii ta'uudhaaf amma osoo 256 kana osoo lamaan baay'ifne 512 ta'a. 512 kun kiiyubii sirriiti. 512 kiiyubii sirriiti. Kanaaf lamaan baay'isuu qabna jechuudha. Asirrattis kiiyubii sirrii argachuudhaaf lamaan baay'isuu qabna. Kiiyubii sirrii haa ta'u yoo jenne 256 kun kiiyubii sirrii haa ta'u jenne asumatti lamaan baay'isuu qabna. Kana jechuun 2 si'a 3 baay'isuu 2 paaworii 3 baay'isuu 2 paaworii 3 jechuudha. 2 takka 2 3 2 si'a 3 jirtu jechuun 2 baay'isuu 2 jechuun 8 paaworiin isaanii wal fakkaataadha waan ta'eef 8 kiiyubii ta'a jechuudha. Yeroo kana 2 yoo itti daballe kanaafuu lamaan baay'achuu qabaa yoo jenne sirriidha jechuudha. Akkasumallee caarratti yoo dhufne 600 fi
75 yoo meeqaan baay'ate kiyubii sirrii nuuf kenna ja'a. Inni kunis gaafa hirmaattota koobxiitiin diriirsinu sadii baay'isuu shanii baay'isuu shanii jeeti. Lamaan shaniin gara dhumaa jirtu tun lama taatee akka sadii taate kanatti osoo shaniin tunis sadi taatee kiyubii sirrii ta'a jechuudha. Kanaaf kiyubii sirrii ta'uu wanni isaan hanqise asirratti akkuma sadii baay'isuu sadii jennetti shan baay'isuu shanii eega jennee shanii takka itti dabaluu qabna jechuudha. Asittis shan paaworii sadii ta'a. Kunilleen sadii paaworii sadii ta'a jechuudha. Isaan lameen yogguu walitti baay'ifnu sadii paaworii sadii baay'isuu shan paaworii sadii ta'a. Kana jechuun sadii baay'isuu shanii 15 ta'a. 15 kiyubii ta'a jechuudha. Yoonii fi dhumarratti shaniin baay'ifne jechuudha. Kanaaf kiyubii sirrii akka ta'u yoo barbaanne lakkoofsa 675 jedhu kana shaniin yoo baay'ifne kiyubii sirrii nuuf kenna jechuudha. Kiyubii sirrii nuuf kenna. Inni itti aanu gaaffii daarra kan jiru dhibba takka kan jiru kana yoo meeqaan baay'ifne kiyubii sirrii arganna ja'a. Dhibbi takka akkuma beekamu iskeerii sirriiti. Inninis gaafa hirmaattota koobxiitiin gaafa diriirsinu lama baay'isuu shanii ta'a. Egaa asirratti amma inni kun akka kiyubii sirrii ta'uuf meeqaan baay'isuu qabnaa kan jiru lamaan kunilleen si'a sadii deddeebi'uu qaba. Akkasumatti shanilleen si'a sadii mataa isaatiin baay'achuu qaba jechuudha. Kana waan ta'eef lakkoofsa dhibba takkaa kana kan nuti ittiin baay'isuu qabnu lama baay'isuu akkasumallee shaniin baay'isuu qabna jechuudha. Kana jechuun karaa biraa dhibba takkaa kana 10 yoo baay'ifne kiyubii sirriitii arganna jechuudha. Kuma takka dhufaa humni takka kiyubii sirriitiinis 10 kiyubiitu kuma takka dhufa waan ta'eef karaa biraa 10 baay'ifne jechuudhaa fi 2 fi 5 baay'ifne jechuun takkuma dhufa jechuudha. Dhibba takka 10 baay'ifne jechuu fi 2 fi 5 baay'ifne jechuun garaagarummaa hin qabu waan ta'eef kanaaf kiyubii sirrii taasisuudhaaf 10 baay'isuu yookiin 2 fi 5 yoo baay'ifne bareedaadha jechuudha. Egaa inni itti aanu dhibba torbaa fi afur jechuudha. 704 kiyubii sirrii akka inni nu ta'uuf meeqaan baay'isuu qabna kan jedhudha. Egaa kiyubii sirrii argachuudhaaf sumatti dhibba torbaa fi afur kun yoonii fi diriirsinu 704 yoonii fi diriirsinu 2 paaworii 3 yookiin 2 kiyubii baay'isuu 2 kiyubii baay'isuu 10 takkaati arganna jechuudha. Egaa asirratti kana kiyubii sirrii argachuudhaaf kiyubii sirrii
ta'e tokko argachuudhaaf maal gochuu qabna? Asumatti dhibba takkaa fi 20 takkaan baay'isuu qabna jechuudha. Kana jechuunis 2 kiubii baay'isuu 2 kiubii baay'isuu 10 takkaa kan jiru kana 10 takkaan kunis si'a 3 deebuu qaba jechuudha. Asii 10 takkaa baay'isuu 10 takkaa yoo jenne inni lameen kun qofti mataa isaatti dhibba takkaa fi 20 takka nu dhufa waan ta'eef lakkoofsa jalqabaa kana 2 kiubii baay'isuu 2 kiubii baay'isuu 10 takkaa kan jiru kana dhibba takkaa fi 20 takkaan yoo baay'ifne kiubii sirriitii arganna jechuudha. Inni itti aanuu fi inni dhumaa jechuudha gaaffiin afuraffaan. Gaaffiin afuraffaatis maal jedha? Lakkoofsa kana egaa lakkoofsa koobxiitti addaan baaftee booddee kiubii isaanii barbaadi jedha. Fakkeenyaaf 33tu kenname 33 kiubii godhi jechuun 33 kana lakkoofsa koobxiitiin addaan baasii jedha. Lakkoofsa koobxiitiin 33 gaafa addaan baaftu 3 baay'isuu 10 takkaati jechuudha. Inni lameenuu kiubii yoo goote 3 kiubii akkasuma 10 takka illee kiubii goota. 3 kiubii goota jechuun 27 akkasuma 10 takka kiubii jechuun 1000 takkaa fi 300 fi 30 takka dhufa. Tole egaa isaan lamaan hogguu waliif baay'ifnu maal arganna? 35,000 fi 900 fi 37 argannaa jechuudha. Egaa kiubii mataa isaatti kiubii 33 barbaadi jechuu wajjin tokkuma ta'a. Inni itti aanu 27 lakkoofsa koobxiitiin addaan baasii kiubii isaa barbaadi jedha. Lakkoofsa koobxiitti gaafa addaan babaafnu kana jechuun 3 kiubii baay'isuu 3 kiubii baay'isuu 3 kiubii jechuudha. 3 kiubii jechuudha. Egaa gaafa addaan babaafnee isaan kanaaf barbaannu 3 kiubii jechuun mataan isaa 27 ta'a. Asittis 27 ta'a. Kunillee 27 ta'a. 27 mataa isaatiin si'a 3 baay'isii jechuudha. Karaa biraa 100,000 takkaa fi miliyoona takkaa fi 100,000 takkaa fi 5,042 dhufa jechuudha. Inni itti aanu 48 kiubii isa kanaas hirmaattota koobxiitiin eega diriirsinee booddee kiubii isaa barbaaduudha. Hirmaattonni koobxii as keessa jiranis 2 paaworii 4 fi 3 baay'isuu 2 paaworii 4 baay'isuu 3 lameen isaaniitu paaworii 3ti. Egaa asumatti 2 paaworii 4 jechuun mataan isaa 16 ta'a. Baay'isuu 3 2 paaworii 4 jechuun 16 kiubii ta'a. 3 kiubii ta'a. Egaa isaan lameen gaafa kiubii goonee waliif baay'ifnu kiubii goonee 16 kiubii fi 3 kiubiin gaafa waliif baay'ifnus maal ta'a? 16 kiubii fi 3 kiubiin gaafa waliif baay'ifnus maal arganna jechuudha. 100 takkaa fi 10,000 fi 542 argannaa jechuudha. Tole egaa dhiifama asumaan jidduudhaan dogongorri egaa ujuma kam keessattuu hin dhabamu waan ta'eef kiubiin 27 yoo fudhanne kiubii 27 jechuun
sadii kiyubii baay'isuu sadii kiyubii baay'isuu sadii kiyubiiti jennee kana jechuun karaa biraatiin 27 si'a sadii mataa isaatiin baay'isuu jechuma jennee 27 baay'isuu 27 baay'isuu 27 kunis maal nuuf kenna yoo jenne 19,683 nuuf kenna jechuudha. 19,683 nuuf kenna caarratti jechuudha. Baarratti jechuudha. Caarratti hamma dalayne kana inni caarratti kanuma hamma dalayne kana kiyubiin 48 as keessatti 2 paaworii 4 kiyubii godhuudhaa fi 3 kiyubii godhuu jira. 2 paaworii 4 jechuun 16 kiyubii godhi jechuudha. Baay'isuu 3 kiyubii godhii wajjin gaafa waliif baay'ifnu 10,110,542 ta'a jechuudha. Inni itti aanu 250 hirmaattota koobxiitiin diddirisuudhaan kiyubii isaa barbaadi jira. Akka jiru kiyubii isaa barbaaduu fi hirmaattota koobxiitiin diddirisuudhaan koobxii isaa barbaadu wajjin garaagarummaa hin qabu jechuudha. Kana jechuun as keessatti immoo hirmaattonni koobxii jiru 2 baay'isuu 5 paaworii 3 5 kiyubii godhii jechuudha. As keessatti 2 kiyubii baay'isuu 5 paaworii 3 jechuun mataa isaatti 5 si'a 3 mataa isaatiin baay'isu jechuudha. Innis 125 ta'a. Deebinee 2 kiyubii jechuun 8 ta'a. 8 baay'isuu 125 kiyubiidha. Isaan lameen kana yeroo waliif baay'ifnu akka kana ta'a. 6 2 6 5 duwwaa kanas mana tokko mana 10 mana 100 mana 1000 mana 10 mana 100 mana miliyoona 10 miliyoona 15 fi 600 fi 25 dhufaa jechuudha. Kana jechuun kiyubii 250 jechuudha. Kiyubii 250tu kana nu kenna. Egaa tole hordoftootaa fi daawwattoota chaanaalii yuutuubii Barsiisaa Jamaal warreen miseensa maatii chaanaalii kanaa taatan laayik sheer gochuu fi koomentii godhuu hin dagatinaa jechaa. Warreen ammoo miseensa hin ta'in miseensa akka waliif taanuuf jecha isinis saabskraayib godhaa. Yeroo saabskraayib gootanitti koomentiima tokko kaayaa. Koomentii keessan ilaalee namoonni koomentii argan na bira waan dhufaniif anis saabskraayib godha waan